Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Gabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota ogartii kutaa torbaffaa boqonnaa 1 hanga 4 waliin ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa 5ffaa barannoo 5ffaa hojiirra oolmaa ogartiiwwanii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa hojiirra oolmaa ogummaa suphee dhahuu fi miidhagsuu kan ogummaa artii keessatti ilaallu keessatti ogummaan ilmi namaa bara duriirraa eegalee jiruuf jireenya isaa keessatti wantoota hawwataa taasisuuf wantoota adda addaa dalagaa kan ture ni beekama. Inni kunis immoo ogummaa hojii biyyee supheetiin kan artii keessa galee jirudha. Ogummaan biyyee suphee ogummaa turaa ilmi namaa wantoota adda addaa kanneen akka mi'oota manaa hojjechuu, ijaarsa manaa fi kan kana fakkaataniif tajaajilamaa turanidha. Isaan keessaas immoo mi'oonni manaa fi wantoonni adda addaa biyyee suphee irraa dalagaman mi'oota yookiin meeshaalee mana keessaa kanneen akka jabanaa, okkotee, eelee kan kana fakkaatan akka irraa hojjechaa ture. Akkasuma immoo kanneen akka teraazoo, xuubii fi kan kana fakkaatanii immoo mana akka inni ijaaraa ture fi kanneen kana fakkaatanii suphee irraa wantoota hojjetaman isaan kunis hojiirra oolmaa ogartiiwwanii keessaa isa tokkodha jechuudha. Bu'aa hojii suphee miidhagsuu keessatti artiin miidhagina hojii saxaxa yookiin sararawwan miidhaginaa yookiin immoo saxaxa barreeffamaa yookiin wantoota miidhaginaaf yookiin immoo adda taasisan kan of keessatti qabatee jiru saxaxa bareedina meeshaalee waliin hidhata akka qabanillee keessumaa qulqullina miidhagina meeshaaleen sun qaban caalaa sababa faayidaa qabeessummaa isaaniin gatii qabeessa kan ta'an jechuudha. Inni kunis immoo artiin irra caalaatti hawwannaa fi barbaadamummaa mi'a sanaa dabaluuf akka oolullee artii keessa galchameetu ilaalamuun ni danda'ama jechuudha. Isaan keessaa immoo mi'oota wantoota suphee ta'an akkaataa garaagaraa miidhagsuun kan danda'amu keessaa ogummaa yookiin artii fayyadamnee halluu dibuu, halluuwwan dibuun tokko wantoota miidhagina artii keessaa isa tokkodha jechuudha. Halluu dibuu, cululuqsuu, soofuu, vaarnishii dibuu yookiin immoo qalama adda ta'e yookiin akka inni cululuqu dibata addaa ta'e kan dibu. Halluu dibuu keessatti garaagarummaa meeshaalee suphee irraa hojjetaman miidhagsuun duriirraa kaaseedha kan inni jiraatudha. Inni kunis immoo kan akka bareedinaatti meeshaan sun ibidda taa'uun siileeffaman booda halluu garaagarummaa wanta adda ergatti hojjetame miidhagfameen booda akka cululuqu taasifamaa jechuudha. Adeemsa kana keessatti immoo halluuwwan garaagaraa jiruun ni danda'ama jechuudha. Cululuqsuunis akkasuma tooftaa miidhaginni biyyee supheettiin hojjetamu keessaa isa baratamaadha jechuudha. Sababni isaas immoo abiddaan siileeffamuuf baay'ee walitti shuntuuruu isaarraa kan ka'e bishaan waan of ittiin xuuxneef meeshaalee suphee irraa hojjetaman maal godhu salphaatti akka hin cabneef akka taasisuuf cululuqsuun fayyadaa jechuudha. Soofuu, aalbee fi meeshaalee sasalphaa adda addaa gargaaramuun wantoota biyyee suphee irraa hojjetaman soofuun saxaxa garaagaraa irratti hojjetamuun miidhagsuun ni danda'ama. Inni kunis gosa artii yookiin immoo hojiirra oolmaa gosa artiiwwan keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraa vaarnishii kan jennu yeroo amma gara ammayyaatti qalama gosa adda addaa kan dibanii jechuudha. Dura erga abiddaan siileeffameen booda wantoota barbaachisaa hin taane yeroo hojjennu kan qaama meeshaarra jiru dhagaa, mukaa fi sibiila garaagarummaa erga sirriitti irraa soofameen yookiin rigameen booda vaarnishii dibu. Vaarnishii sana gaafa diban akkaataa inni nama hawwatu yookiin ofitti nama harkisuuf ni taasisa jechuudha. Inni kan biraan hariiroo ogartiiwwan barnoota biroo waliin qabanidha. Hariiroon ogartiiwwan barnoota biroo waliin qaban barnoota kanneen akka ispoortii keessatti muuziqaa, tiyaatira, shubbisa, argaa fi kan kana fakkaatan keessatti ogummaan ogartiin barbaachisaadha jechuudha. Innis immoo ogargaa barnoota biroo barachuuf ta'e barsiisuu keessatti qabu hedduu kan ta'edha. Innis immoo barnoota sadarkaa gadiirraa eegalee hanga sadarkaa olaanaatti jiru keessatti milkeessuu keessatti shoora guddaa kan inni qabaatudha. Ogargaa kan ijaan arginee ilaaluu dandeenyu tiyaatira, ogartii fi muuziqaa kun hundi isaaniiyyuu keessa galanii jiru jechuudha. Barnoota saayinsii naannoo keessatti fakkeenyaaf qabiyyee kutaa 1-4 keessatti qaamolee miiraa qabiyyee kan daa'immanii hubachiisuu fakkii qaamolee miiraa argisiisan garaagarummaa isaa qaamolee isaanii fi faayidaa qaamolee miiraa addaan baasuudhaaf ogummaa artii fayyadamne kan ittiin barsiisuu dandeenyu yookiin kan hubachiisuu dandeenyu keessaa tokkodha. Inni kan biraan immoo saayinsii waliigalaa keessatti akkasuma barnoota hagam bal'achaa adeemuu fi naannoo isaaniitti hagam irraa gara naannoo kamiitti akka inni godaanu artiidhaan hubachiisuu barsiisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf hariiroo isaanii kanaaf ni fayyada jechuudha. Hariiroo tiyaatira barnoota fayyaa fi qabeenya qaamaa jabeenya qaamaa waliin qaban immoo
Ogartiin akaakuu barnootaa baay'ee walitti hidhata qabaata. Kana jechuun immoo ogartiiwwan fayyadamnee waan barbaanne bashannansiisuu osoo namni nuuf hin barsiisuu dandeenya jechuudha. Mata duree kana jalattis immoo kan nuti ilaallu bartaphee tiyaatira tokko barreeffame taatuudhaaf ergaa kennamee booda waltajjii irratti daawwattoota biraa gahuuf shaakala baay'ee keessa darbaa jechuudha. Deemsa shaakala kana keessattis immoo waltajjii irratti ba'anii shaakala osoo hin jalqabiin dura taatonni dursa qaama ho'ifachuu qabu. Qaama ho'ifachuun immoo eenyu wajjin walitti dhufeenya qaba? Ispoortii wajjin jechuudha. Erga qaama ho'ifatanii booda akka sagaleen isaanii qulqullaa'ee dhaga'amuuf sochii qaamaa fi shaakala sagalee hojjechuu qabu jechuudha. Shaakala hojii fiilmii fi tiyaatiraa keessattis immoo taatonni osoo gara hojiitti hin seeniin dura qaama isaanii cimsuu, jabeessuu, taatonni akka fedhanitti qaama isaanii ajajuuf yoo shaakala sochii qaama taasisanidha jechuudha kan inni sun taasisu. Kanaaf ogartii fi barnoonni biroo faayidaa akkasii waliin qabaata jechuudha. Qaama ho'ifachuu keessatti utuu sochii bu'uuraa shaakalaa qaama hin eegaliin dura qaama ho'ifachuun baay'ee murteessaa ta'e. Maaliif qaamni namaa osoo sochii hin hojjetiin sagalee guddisee yookiin sagalee bakka gadi qabamutti gadi qabee bakka ol ka'utti ol qabuu hin danda'u waan ta'eef dursa qaama isaa ho'ifatee jennaan firii ta'eera jechuudha. Isa booddee shaakala sagaleewwan adda addaatti seenuu akka danda'udha. Inni kunis immoo teempireechara qaamaa dabaluu qaamni keenya akka si'atu taasisa. Sochii taasisee dhufuuf qaamni sammuun keenya sirriitti akka qophaa'uuf gargaara. Adeemsa humna qopheeffachuu qaama ni ariifachiisa. Enerjii piroodakshinii keenya dandeettii raawwachiisummaa meeshaa qaamaa ni dabala. Hannaan onnee dabaluun namni dhiiga qaama keenyaallee barbaachisu ariitii barbaadameen qaama dalagaarra jiru akka dhaqqabu taasisa. Qaamni keenya akka diriiruuf si'aayina olaanaa akka qabaatu ni taasisa jechuun faayidaa ogartii fi ispoortii waliin qabanidha. Walumaa galatti sochiin qaamaa taatoof sagalee qulqulleessaa, irree diriirsaa, irree jabeessaa, gammachuudha akka taphatan taasisa. Danqama qaamaa hambisaa, qaama isaanii akka fedhanitti akka ajajan taasisa. Madaala qaama isaanii akka eeganiif gargaara. Dhiphina sammuu hambisaa. Fedhii ofii qaamaan akka ibsan taasisa. Qaamni fayyaaf nagaa akka qabaatu kan gargaaru aartii fi ispoortii walitti dhufeenya isaan qabanii keessaa isa guddaadha jechuudha. Inni kan biraan sammuu, ija, harka, miila, somba, sagalee, dugda, morma, mataa, arraba, mangaagaa fi kanneen kana fakkaatan hundi isaanii maal ta'a taphattoota tiyaatiraatiif meeshaa guddaa waan ta'aniif ispoortii qaama kennuun taphattootaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf aartii fi ogartii fi ispoortii walitti dhufeenyi isaanii kanaaf faayidaa guddaa nuuf laata jechuudha. Inni kan biraan tokko isaanii kana keessatti qaamni keenya akka barbaannetti akka hin ajajamu kan nuuf taasisu akkaataa sochii barbaanne deemsisuudhaaf akka nu gargaaru keessatti warreen kun warreen murteessoo fi barbaachisoo ta'an ogartii tiyaatiraa keessatti isa guddaa fi isa addaa ta'aniitu nu fayyadu jechuudha. Haga ammaatti kan waliin ilaalle barnoota aartii yookiin ogartii kutaa 7ffaa boqonnaa 1 hanga 5tti kan ilaalledha. Boqonnaan 5ffaa hojiirra oolmaa ogartiiwwanii kan jedhuuf barannoo 5ffaa godhannee kan ilaalleef isa xumuraati. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa, ulfaadhaa.